namatti toluu baatus Itoophiyaan bakka amma jirtu kana ga'uun ishee waan eegamudha. Impaayirri biyya lafaa irratti hin diigamiin hafeen jiru. Impaayirri dhumni ishee numa diigamti. Maaliif uumaadhaan dimokiraata ta'uu hin dandeessu. Uumaadhaan walqixxummaa ilma namaan fudhattu. Silaa otoo akka hawwii keenya otoo walitti bu'insa biran ga'iin, otoo jeequmsi hin dhalatiin, hawaasummaan, dinagdeen, nageenyi rakkoo keessa otoo hin seeniin otoo guddina ishee fixatte silaa hawwii keenya. Garuu immoo uumaan impaayiraa akkasitti miti. Warri impaayira ijaaranii tola warra bitan sana waliin walqixxummaan fudhatan. Inni bitu isa bitaa ture sana tola walqixxummaan fudhatu. Kanaafi akka amma jirru kana keessa darba jaallannes jibbines. Itoophiyaan diigamaadha jirti. Impaayiratu diigamaa jira. Impaayirri uumaa isheetiin akka gaafa ijaaramu gaafa diigamtu yeroon fudhatu. Waan ulfaatu tokko asii ol gara gaaraatti yeroo dhiibduu fi si harkaa baafatee yoo gadi deebi'u ispiidiin isaa tokko miti. Warri impaayira kana ijaare bara dheeraa itti dadhabanii bara dheeraa wareegamatti baasanii Itoophiyaa kana tiksuuf ammallee hagamna isaanii ittuma jiru. Amma yeroo diigamuu jalqabdu garuu bara sana hundan fudhatu dirqama miti jechuudha. Yeroo gabaabaatu ishee ga'a. Amma akka argaa jirrutti warrumti impaayira kana ijaare. Waan immoo adda namatti ta'u. Koor isteetiin bilisummaa yeroo gaafatanii badaan dhageenya. Koor isteetiin warri impaayira uume warra bite sanarraa bilisummaa yeroo gaafatu hin jiru. Tigraay biyya kanaaf koor isteetii. Amaara durayyuu Itoophiyaa ka hundeessa isaanii. Otoo Minilik nugusa shawaa jiru nigisa nagisti ka jedhamu han Itoophiyaa Atse Yohaannis ture. Minilik isa jalatti bula ture. Minilik iyyuu gara kibbaatti akka babal'atu ka eeyyama Yohaannis. Minilik nugusa nagisti ka jedhame erga Yohaannis du'eeti. Erga Yohaannis matammaatti du'eeti. Kan uume isaanii. Isaanuu bilisummaa gaafatan. Biyyi kuni fixachaadha jirti. Impaayiratu fixachaa jira. Otoo akkasitti ta'uu baate nutti tola. Otoo nagaadhaan adda galle jechuudha. Garuu immoo uumaa impaayiraatu nagaa dimokiraasii wal qixxummaan fudhatuuf as geenya jechuudha. Ajjeefamuun, buqqa'uun, wal looluun, walirratti duuluun, amantaa walirratti ka'uun, sabaan walirratti ka'uun noormii mootummaa kanaa ta'e jechuudha. Homaa waan nama ajaa'ibu hin jiru. Garuu walumatti qabaatti impaayiratu diigamaa jira. Fixachaadha jirti jechaan jira. Itoophiyaan Oromoof walumadha fakkaatti yeroo hundumayyuu. Amala namootaatu kaaraakterii warra biyya bitanii sanatu adda malee impaayirri kun Oromiyaaf waluma fakkaatti. Tokkuma. Namoonni amala adda addaa qabu.